bakarwaaree otoo namni hin jireedhee eeguu bade baqate wayiiti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota OGMS Media. Kan isheen jetti. Kun bashannana OGMS. Ashamaa harka fuunee hordoftoota OGMS Media nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin akka qabu jechaa kun bashannana OGMS. Bashannanni OGMS keenya eegaleeti jira. Namoota guyyaa fi yeroon walitti nuuf dhufan gaaffii barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an gaafachaa turtii kan taasisu ta'a. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyaatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophicha waliin ani Boontuu Dastaati. Gama ogeessa kaameraatiin obsumaan andargee nu waliin turaa turtii gaarii. Eeyyamaa ta'uu keef guddaa galatoomii maqaa keenya jedhu. Ayyee isinis carraa kana waan laattaniif galatooma. Maqaan kee Diinaa Walfiqaaduun jedhama. Caalaa Sabaayidha. Araarsa Warquu jedhama. Maqaan koo Mootiidha. Kadir Sharafuddin jedhama. Maqaan koo Guddataadha. Dabalaa Gadaan jedhama. Muhabbaa Jamaal jedhama. Maqaan koo Suufaa Girmaa jedhama. Gaaffeen jalqaba irratti gaafadhu hibboodha. Hibboo. Bakka. Bifaan gurraatti amalaan giiftii. Bifaan gurraatti amalaan giiftii. Okkoteedha. Hin beekne ana dabdu kabira godhe. Bifaan gurraatti amalaan giiftii. Eelee. Eelee? Tamantaa isa kam tamantaa okkotee moo eelee tamantaa? Eelee haa ta'u. Eelee haa ta'u? Bifaan gurraatti amalaan giiftii. Filannoo qaba? Dura yaali. Bifaan gurraatti amalaan giiftii. Wanti bifaan gurraatti taate amalaan giiftite jabanaa yoo jenneen ta'a. Jabanaa. Bifaan gurraattiidha amalaan giiftiidha. Jabanaa. Yaara adarbinu tana man. Isheen beeku. Bifaan gurraatti amalaan giiftii. Gaaffii kanas tirana darbin beeku gogaa. Filannoon qabu? Filannoo keessa na galchite bareedaadha. Jalqaba irratti aan jabanaa baan immoo eelee caani shinii. Wanti kun jabanaa ta'uu mala. Jabanaadha. Kun intinidha. Ittana mana. Jabanaadha. Bifaan gurraatti amiidha biifti. Hin beeku biyyaa na kenni. Bakka Wallaggaa na kenni yookiin Naqamtee na kenni. Anas gaafata barisa. Anas biyya naa kenni siin jedha. Ati dursitee na gaafata. Deebii kana baa jiru si. Waan hin beekneef biyya si kennee jira nee deebite. Biyya naa kenni. Bakka Naqamtee si kennee jira. Naqamtee fudhadhu. Yee bareeda Naqamtee dhaqee maal dabaree. Biyya aannaniif dammaati. Bifaan gurraatti amalaan giiftii. Eelee taalaati. Bifaan gurraatti amalaan. Bifaan gurraatti amalaan giiftii. Bifaan gurraatti amalaan giiftii. Suma taalaati moo? Amantaa moo shakkita? Sumadha bakka sumadha. Alamoo mana gal. Bakka lamaan saayyuu. Manuma jedhu. Manuma gal. Mana gal. Beekun dandeenye. Yaali kaa. Makanaa deemtee amma. Beekun dandeenye. Yaal ture. Bifaan gurraatti amalaan giiftii. Yaal. Bifaan gurraatti amalaan giiftii. Mee maal ta'a jettee yaaddaati? Kan bifaan gurraatti amalaan giiftii taate. Bofuu maare? Ishee. Akkasii ta'e. Abbuma yaa. Amalaan giiftiidha amma bofi. Tilmaamuudhaafis na dhibate yaaluudhaafis abboosi irra darbe kennaa jijjiirre. Bifaan gurraatti amalaan giiftii jette
waan isaan beeyne Yaaltu? yaar Maaltu taa'ee bifaan gurraattii taate amalaan giiftii kan taate? amalaan giiftii kan taate Kun bashannana OJMCti. Hayyee galatoomii gaaffii lammaffaatiin yeroo ammaa kana waraanni baha giddu gala isaa keessatti gaggeeffamaa jira mitire biyyoonni keessaa achi keessatti hirmaataa jiran keessaa Iraan ishee takka. Magaalli guddoo Iraan immoo eenyudha? Ani magaalaa guddoo Iraan hin beeku. Hin beeku. Ani kan hin beeku. Yaalimu. Garuu filannoo keessa yoo na galchite malee argachuu nan mala. Hundumaa filannoo. Magaalaan guddoo Iraan eenyu jedhamti? Kanallee hin beeku. Kanallee hin beeku. Hin beeku. Dhugaa. Magaala guddoo Iraan, magaala guddoo Iraan. Paaris kan Faransaay. Irraa darbamu filan irraa darbamu. Miidiyaa baay'een ilaalu garuu Iraan hin beeku. Kan Iraan hin beeku garuu Iraan fi Ameerikaadha garuu hin beeku. Magaalli guddoo Iraan immoo eenyudha? Hin beeku. Hin beeku. Magaalli guddoon Iraan Israa'el yaadaayyuu walii wal lolaa jiru. Isaanii waliin qabatu. Magaalli guddoo Iraan Dubai? Dubai? Amantaa? Nayyaadha garuutti. Magaalaa guddoo Iraan Teheraan. Akkasuma jedhee yaada. Teheraan bakka. Yoo loqote ispeelingii dogoggoree malee Teheraanidha. Heeraan moo Heeraanire? Teheraan sun Teheraan na fakkaata. Teheraan. magaalli guddoon Iraan maal jedhamti hin beeynisas Teheraan. Heeraan. Yaa tanaman. Sure. Teheraan. Kun bashannana OJMCti. Gaaffii taanutiin qurxummii 10tu bishaan keessa jiraata. Qurxummii 10 keessaa immoo 8 bishaaniin liqimfamanii qurxummii meeqatu lubbuun hafanii? Qurxummii 10 bishaan keessa jiraata. 8 isaanii bishaaniin liqimfamanii meeqatu lubbuun hafanii? Hara 8 lamatti hafa akkas ta'ina. Inna. Kudhan turan eega lama liqim 8 liqimfamanii lamatti hafa bakka. Lama. 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 Saddeet bishaanii liqimfa. Qurxummiin hafe immoo meeqa? Duraan meeqa kudhan turan immoo lama. Itti amanta. Itti namana. meeqatu liqimfame 8. 8 liqimfame lama kudhanii miti qurxummiin kudhan lamaan kurneen keessaa 8 liqimfamanii jiru lama Gaaffii kana barreessu. Qurxummii 10tu bishaan keessa jiraatanii. Bishaan keessa jiraatanii. Qurxummii 10 keessaa immoo 8 bishaaniin liqimfaman. Bishaan qurxummii meeqatu immoo lubbuun hafan? Qurxummii 10tu bishaan keessa jiraatanii qurxummiin 8 bishaaniin liqimfamanii. Qurxummii meeqatu immoo lubbuun hafan? Kurnanuu hafaniiru. Bishaanuma keessa galan waan ta'eef warri 8 kun illee bishaanuma keessatti liqimfaman malee waan lubbuudhaan hin duunee fi qurxummii 10tu hafe jechuudha. Qurxummiin 10 bishaan keessa jiraatu. Ta'ee Qurxummii 10 keessaa immoo 8 bishaaniin liqimfaman. Qurxummii meeqatu immoo lubbuun hafa? 10. Akkamitti? Lachan isaanii qurxuma keessa bishaanuma keessa jiraatu ka. Bishaanis liqimsama waan ta'aniif. Kanaaf 10. 10. Itti namana. Kurnanuu ni hafu. Akkamitti? Yaa qurxummiin bishaan keessa jiraata waan ta'eef bishaan liqimfamuu inni jedhamu hin jiru isaan biratti. Saniif kurnanuu ni jiraatu. Yaa tanaman. Maaltu bishaan keessa jiru bishaan keessa seenu maal jechuudha gaaffiin kee? Maaliree qurxummii 10 keessaatii 8 liqimsamanii bishaaniitiin qurxummii meeqatu immoo lubbuun hafare? Qurxummiin egaa yeroo hundaa bishaan keessa waan jiraattuuf qurxummiin sababii addaa yoo ta'e malee bishaan keessa buutee waan ishee nyaatu hin qabu jechuudha. Nama jiraatti lubbuudhaan kurnanu. Kanaafuu meeqatu na hafare? Kurnanuma sanatu jira. Lubbuudhaan jiru. Garuu sababii addaadhaan miidhamuu danda'u. Kanaaf maal jennee dabra meeqa na hafare? Kurnan isaaniiyyuu jiru. 10tu jira.
Kudhan lama. Lubbuun hafan jechuudha. Qurxummii lama. Askirra deebi gaafii. Qurxummiin 10 bishaan keessa jiraatu. Qurxummiin 8 bishaan liqimseenii. Qurxummii meeqatu lubbuun hafa? Kudhanuma. Ani moo lama hin arre? Kudhan. Akkamitti? Bishaanuma keessa jiru kan dura qurnanuu bishaanuma keessa jiru. Hin liqimsee gaa? Eessatti liqimsanii keessuma jiran. Kanaaf 10 moo lama hin arre? Kudhan. Bashannana OJMCti. Gaaffii taanu sirba siibanaa. Sirbichi maali jechuu akka barbaade naa ibsitaa jechuudha. Ditti awwaash gama wal jaalacha wal lamnaare. Achi buuteen kee dhabame akka miila bakar waare. Bareeddu warra arfan qalloo wal jaalacha wal lamnaare. Akka miila bakar waare. Bareedditti awwaash gama wal jaalacha wal lamnaare. Haacaaluu akkas jedhee weellise maal ibsuu barbaadeeti? Waan ibsuu barbaade jaalallee isaatu jalaa baddee as deebuudhaa diddee namanni baay'ee jaalatu tokko namanni baay'ee jaan argoobu tokko jaalallee isaatu baddee hin deebuu didde waan yaadee fi achi buuteen bilbilas bilbilee fi ta'uu danda'a. Asuma illee carraa kanaan wanta dabarfachuu barbaadu odoo wal jaalannu jaalallee jalaa baddee tokko jirti yaadaan baddee. Qaamaan jirti yaadaan baddee odoo wal jaalannuuti. Anillee sirba kana affeeruu ni barbaada. Yaadanni waan yaadee fi jaalallee isaa sana hin yaada garuu jalaa baddee deebuu diddee yaada isaa sana ibsachuu barbaada. Yaadaan barbaadaa jira jaalallee isaa sana. Asuma keessatti immoo akka miila bakar waaree jedhee bakar waareen eenyu? Bakar waaree goota faashistii xaaliyaanonni gaafa Itoophiyaa biyya keenya weeraruu dhufanii mootii Harargeeti. So asumaan injifannoon Adawaallee keenya jechuun fedha. So Oromoo. Asumaanis immoo miilli bakar waaree maalidha? Miilli bakar waaree inni yeroo sana fardarra jiraanii farda sana irratti faashistii xaaliyaanonni lola keessatti miilla isaa kana meeshaa ammayyaa kanaan rukutanii miilla isaa irraa gatanii. So miilli isaa sun yeroo inni cite yeroo rukutame yaadatu ture lolarra waan tureefi fardaan lola farda irratti irraa cite. So gaafa lolli kunatti xumurri godhamee jedhu miilli isaa irra hin jiru jechuudha. So miilli bakar waaree qaama isaati fardaan lolaa ture fardarra taa'uudha kan inni meeshaa ammayyaan xaaliyaanonni rukutanii akka seenaan haasa'u. Egaa namtichi kun jaallatee dhabe natti fakkaata. Akkasuma natti fakkaata. Sirba isaa keessatti immoo achi buuteen kee dhabame akka miila bakar waaree jedhe. Bakar waaree eenyu? Bakar waaree qabsaa Oromooti. Akkasitan beekan. Miilli bakar waaree maal ta'e? Waanuma irraa citeedha. Waanuma irraa citeedha wanti kun. Irraa cite sababii waraanaan natti fakkaata. Miilli isaa citee waanuma dhabame natti fakkaata. Bakar waaree akkasuma natti fakkaata. Miila ta'uu mala. Malee miilluma ta'a garuu namummaatiinis baduu danda'a namtichi. Jechuun amma fakkeenyaaf miila bakar waaree gaafa jedhan achumaan badee hafe akka jechuus ta'uu danda'a. Otoo deemsarra jiru karuma sanaan bahee badee jechuudha. Hiikaa gosa baay'ee qaba. Kanaaf deemtee achumaan haftee deemteen dhufneedha natti fakkaata. Wal jaalachaa wal dhabnaaree ka jedhe kun odoo wal feenu wal dhabnaa jechuu isaati. Asuma keessatti miila akka miila bakar waaree jedhe. Bakar waareen eenyu? Bakar waaree nama dura naannoo tokkorra jiraataa ture. Naannoo sanii immoo otoo namni hin jirredhee eeguu bade baqate wayiiti. Miila bakar waaree jechuun maal jechuudhaan? Maal jechuudha? Nama dura ture akka miila bakar waaree jechuun isaanii yeroo mul'ate nama bade jechuudha. Namni walii jaalate tokko akka ta'u isa ibsa jechuudha. Yaadni kiyya kana fakkaata.
maal jechuu barbaadde? Waa'ee Achi buuteen kee dhabame akka miilla bakar waaree bareedditti arfan qalloo wal jaallannaa wal amnaaree jedhe. waldafanii naannaare. Keessa baay'ee sirbaasa gara baay'een dhageenya har'a dhagee jira. Har'a dhageesse sirbicha geesse hin beektu? Duraan hin beekaa garuu baay'ee miti bara Haacaaluu kan duraan Alsoo Sodaadee kan biraa nan beekaa garuu Isa kana hin beektu? baay'ee hin beeku. Inni kun tokko jaalala of keessaa qaba. Lammataan immoo namoota jaalala Oromootiin beekaman yookaan qabsoo Oromootiin beekaman qabamuu isaanii jaalalaan sirbaan ibsuu isaa mul'isa. Asuma keessatti immoo akka miilla bakar waaree jedhe. Bakar waareen eenyu? Inni kun Bakar Waareen nama qabsoo Oromoo keessatti yookaan seenaa Oromoo keessatti bakka guddaa Oromoodhaaf bakka qabudha. Miilli bakar waaree maali? Inni kun kennaa Oromoo keessatti yookaan immoo qabsoo Oromoo keessatti wantoota dabarsee of kennedha yookaan immoo kan ittiin qabsoo Oromoo keessatti waraagaman kana ibsa. Kuni jaalalli otoo wal jaalatanii wal dhabdeen akkamiin dhufa laatiin jira laatii waan jedhu wayii garaansaa shakkii wayii waan of keessaa qabuuf jechaadha. Namni hin amanamu waan ta'eef jechaadha. Ayyee galatoomi. Asuma keessatti immoo maal jedhaa miilla bakar waaree jedhe. Bakar waaree eenyu? Gooticha Oromoo keessaa isa tokkodha. Baay'ee beekamaadhas. Miilli bakar waaree maali? Miilla bakar waaree. Miilla bakar waaree bareedditti hawaas gama wal jaalacha wal dhabnaaree. Akka yaadutti sirbi silaa akkaatuma namni dhiffantitti godhetti akkuma namni itti hiikkatetti hiikka malee jechuun isheedha wal jaalatee ture natti fakkaata. Osoo wal jaalatanii dhiibbaan garaagaraa jechuun haala hin beekanneen dhiibbaa isaan gargar fageesse kanaafuyyuu wal jaalachaa wal dhabnaaree achi buuteen kee dhabame miilla bakar waaree jechuun isaa sun jechuun. Achi keessattis immoo achi buuteen kee dhabame miilla bakar waaree jedhamtire bakar waaree immoo eenyure? Bakar waaree gooticha Abraan Qallooti bahaa gooticha warra bahaa Harargeetiidha. Yeroo tokko lolarratti inni miila isaa citee ture osoo hin beekin gaafa geerraa galu achi miila isaa dhabe akka tasaa miili isaa dhabame waan ta'eef yeroo miilichi irraa citetti osoo miila san hin argin osoo of hin argin gale manatti miilichi eessatti akka cite hin beekne waan ta'eef kana jechuu barbaadeet akka yaadutti. Jaalallee isaatiin gaafa biyya ba'u gargar ba'uu osoo gargar maal ta'e? Gargar ba'uudha jette. Jechaan koo akkami? Wanticha ifa godhi. Kanuma keessatti immoo maal jedhee akka miilla bakar waaree jedhe. Bakar waareen eenyu? Bakar Waareen qabsaa duriidha. Waraana irratti kan miila dhabe jechuudha. Waraana irratti kan miilla dhabe. Kanaafiyyuu akka miilla bakar waaree jedhe miilli isaa maal ta'e? Waraana irra gaafa ture yeroo dheeraadhaaf egaa waraana xumuree booda akka miilli irra hin jirre arge. Nama jaalate dhabuu isaat hima sirbi Haacaaluuti. Kana jechuun an jaalalaan si barbaadaan jira garuu si argachuu hin dandeenye akka jechuuti. Akka miila bakar waaree jechuun hin dhabamte. Asuma keessattis egaa akkuma atiyyuu kaaseettaa miilla bakar waaree jedheera. Bakar waaree eenyu? Yaa bakar waaree gooticha Afran Qallooti ka waraana Minilik gara Afran Qallooti irra godhaa ture irratti nama hoogganaa waraanaa ture. Warra maqaan isaanii Raabaadoori waraana Raabaadoori hoogganaa warra ture keessaa so akkas jechuudha inni isaa seenaan isaa. Achumaan immoo miilli bakar waaree maali? Miilli bakar waaree jechuun waraana san irratti gootichi kun miila isaa dhabee ture garuu miila isaa kana hanga iddoo mana isaa gahutti dhabuu isaan hubannee ture yeroo laalan miila hin qabu ture eegas immoo eessa akka bu'e namuutu hin beekne numa dhabamee jechuudha. Ayyee galatama ulfaadhu. Ayyee galatooma isinillee. Ayyee galatama ulfaadhu. Ayyee isinillee galatooma. Galatama ulfaadhu.
እሺ ስንልlee galatooma. Galatooma ulfaadha. Isinis ulfaadhaa. Galatooma ulfaadha. Tole tole. Galatooma ulfaadha. Thank you. Galatooma ulfaadha. Hayyee isinillee galatoomaa. Galatooma ulfaadha. Ishi galatooma isinis. Hayyee galatooma ulfaadha. Galatooma isinillee. Hayyee kabajamtootaaf hordoftoota OGMC Media bashannanni OGMC keenya gaa har'aaf qabanne gaa irraa barachaa itti bohaaraa bashannanaa turtii akkasiin taasisan abdii guddaa qabna. Yeroon immoo gaa yerootti deebisaa himnurraa geenyeeti jirra. Akkuma beekamu gaaffii tokkoffaarra hibboo ture kan nuti gaafanne bifaan gurraattii amalaan giiftii jechuun kan nuti gaafanne akkuma beekamu deebiinsaa eeleedha jechuudha. Gaaffii lammataa irratti immoo magaalli guddoo Iraan maal jedhama jenneeti kan nuti gaafanne deebiinsaa sigaa Teeraanidha jechuudha. Gaaffii sadaffaatiin immoo qurxummiin 10tu bishaan keessa jiraatu. Qurxummii 10 keessaatii immoo qurxummii 8 bishaaniin liqinfamanii. Qurxummii meeqatu immoo lubbuun hafaa jenneeti kan nuti gaafanne baay'een isaanii sigaa deebii kana yaalaniiti kan isaan jiranii kan argatanis hedduudha. Deebiin isaa sigaa qurxummiin 10umatu nu hafaa jechuudha. Sababni isaa qurxummiin jalqabumayyuu bishaan keessa kan isheen jiraattu jechuudha. Gaaffii xumuraatiin sirba ture kan nuti gaafanne akkuma beekamu sirba Hacaaluu ture egaa sirba jaallatamaadha kan nuti affeerree sirbichis akkas jedha ture. Achi buuteen kee dhabame akka biilna bakar waaree bareedditti arfan qalloo wal jaallannaa wal amnaaree jedha ture. As keessatti bakar waareen eenyu jenneeti kan nuti gaafachaa turre miilli bakar waaree hoo maali jenneeti kan nuti gaafanne akkuma beekamu gaa bakar waaree gooticha Oromoodha. Yeroo lola calii calanqoo keessatti gaa miilla isaa yerootti dhabeetu ture gaa lola sana keessatti miilli isaa maaliif akkamiin akka dhabe gaa otoo hin beekin hanga lolichi xumuramutti gaa saatii sanatti luka isaa homaa takkarree akka irraa cite hin beeku ture. Saatii isa booda dhagaa lukti isaa kan inni dhabame. Kanaaf gaa yeroo baay'eetti mammaaksa keessattirree akka miilla bakar waaree jedhanii gaa akka afoolaattirree jechi kun hin fayyadamaa hawaasa biratti. Kana jechuun akka tasa otoon argiin akka tasaa miilla bakar waaree taatee haftee jedhanii gaa yeroo garagaraatti hin fayyadamu. Lola keessatti sababa inni dhabeef kana fayyadamuu barbaadaniiti jechuudha. Egaa akkuma daawwachaa turtan gaaffiin har'aaf qabanne gaa kana fakkaata ture. Sagantaa keenyarraa irraa barachaa itti bohaaraa bashannanaa turtii akkasiin taasisan abdii guddaa qabna. Yeroo biraatti deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.